waan hin taane dalaguudhaan keessattuu ata keessatti shamarran kana dalagattaniiti hafaltanii jaanii duuba akkasitti achirraa obboleessi keenya namni maas keessa jiru Afrikaa Power waan ajaa'ibaa takkaan nutti dhufe. Waan san akkasi jala deemneeti dubbiin Afrikaa Power obbolee nama tokkootu biyya dhaqee dachii isaa gurguree mana isaa gurguree obboleettii guddoo osoo suudiidhattiif jalaa qabu obboleettii xiqqoo gaara keessatti ni haa godhate. Obboleettii guddoo obboleettii xiqqoodha obboleettii xiqqoo taariba osoo ofuuti obboleettii san hunoo as jala laal Afrikaa Power Ahmad Adam jala taa'uudha jira. Obboleettii san maal ni haa godhataa miti gudeede jechuudha. Haala saniin gaa irratti hirmaannee nutis biyyattis lafa harkaa fuudhee isaan kana maallaqa guddaa buusisiisee jaartii sanirraa jaartii isaa tasuudii jirtu isii sanirraayis obboleettiiteetiin fide jira jechuudhaan aca barabbaree maallaqa gurguddaa irraa nyaatee lafa isaanii gurgursiisee joollee ammaas karaa birootiin waa hedduu godhee joollee gaaraa tamma Oromoon asitti arrabsitu itti ergine qawweetti waan dilata keessa dabarreetii as geenye amma osoo jennuuti ta'a taqtuun nu dhufte. Ataqitti ilmaan namaa hoota nyaata nyaatanii jaaniituma nama waa takka wanni hin jenne kana jechuudha. Ataqitti wal jaaranii achi keessatti joolleen nama Jimmaa tokko keessa jira kadhiyoota mucaa tokko jeese. Walloon nama tokko keessa jira. Eenyu maqaan isaa Aliyyii Aadam Mursaleedhaa jaamaa yookaan Alibuush jaamuudhaan beekama. Sanirraa kaafe joolleen lafa gaddaafte joollee Arsiitiif joollee Harargeedhaati. Namni ataq sanitti lafa tana balleeyse nama joollee Arsiidhaatiif joollee Harargeedhaati. Bakka sunitti jechuudha. Walloon tokko keessa jira tokkichi sunuu hidhaadha jira. Alii Jimmaa kan ilmaan tanaa ilmaan namaa fixuudha jiru jechuudha. Haala sanitti ijoollee osoo maallaqa baasii takka ittiin baasin hoottaa nyaata nyaatanii jechuudhaan kararraa qabuudhaan ilmaan namaa paralaayis godhanii akka isaan hin taane godhanii ijoollee ajjechaa nammaatti. Osoo jaanii dhalaa daddabranii dhalaa nama sadii namni haakimee jaamu bakka sanitti wanni coraanu belbelchee jechuudha. Ijoolleen miciyyoon takka amataa 16 takka amataa 18 takka amataa 19 huccuurraa yaasanii mana fincaanii keessa sijaaraa dhaamsaadhaa warra isaaniitti erganii warri isaanii nutti as erge. Hudduu qullaa akka dhalattetti hollachaadhaa jechuudha. Akkasitti kunoo Amarraa Umaraa Adamni jira. Afrikaan Power kun achi jira. Hedduu dhagaa namni jechuudha. Obbo Anas Sheekhaa jiiti. Haala saniin nama maallaqa kakkadhannee jechuudha. Maallaqa sanirraan fuunee ijoollee sana achi baasuudhaan namoota tarkaanfii tana hidhame kana wanni goone biyya hattuudhaa hoggaa dhayitee iyyite eenyu si dirmata hattumaatu si dirmata jechuudha. Osuma keessa kutaniiti boodarra nama du'e halkan miikaa qumaamaa gurraachaan fuudhanii bahara darban namoo osoo isaan tumanii achirraa mootummaadhaa sitti iyyinee mootummaa Yamanii sitti iyyinee fuunee isa geessine Azzaan geessine Azzaanittis akkasii jala deemneetiiti. Aaleenii geessine aaleenittis akkasitti jala deemnee daafar geessine ammaan tanaa torbaan kana keessa qofti ilmaan namaa meeqa fixan 9 fixan torbaan kana keessa qofti ilmaan namaa 9 fixan. Wayiin isin dhageessuu fedhaati akkasuma naaturaa sagalee takkaan isin dhageessaa achis nuti nama qabnaa. Hin dadhabinaa hin ifatinaa kan nama du'e asirra fidan san caalaa wanni furmaata qaba. Wanni isin hubachuu qabdan wanni isin beekuu qabdani haasawaa jirru kun haasa'u sirri dhageeffadhaa. Hin ifatinaa bakki isin dhaqan hin jiru asuma ta'a dhageeffadhaa harta akka hin deeminaa. Dalagaa tumaan jira footoo harkannaan oolumaan. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirta obsaa keenyaa biimaa waldeetti isa godaan seerallaa fi daldala namaa akkam jirta saaba kiyya qaalee obboleessa qaalee. Aboonis odeeffannoo takkaan harkee boodamee galgala kana tika bakka aruuzaa takkaan jira beektaa gandaa nambaree jiru santoota aruuza qaba. Achi kasitti obboleeyyan lamaan bakka takka fuusanii achi jira. Nama 9 dhume jan torbaan kana keessa. Obsaa bilbila keessan saayilendii godhi sagaleen keessaa bahu jiru san saayilendii irraa godhi. Hayyee. Kanaafuu abalu jeetiin adda baafadhee si deebisan namuma achi kasitti. Ture saayilentii ammaan tanaan beekee hayyee ture. Okay, sagalee dhiyeessi tokko tolfuu wal bira kana biratti. Lamaan bakka takka fuusanii
achin jira nama sagalfaa dhume jan torbaan kana keessa maallaqaas haayiliin ala nama gaafachuu jiran jawwarra raafat. Raafa dhimmatu. Kanaafuu abaluu jeetiin adda baafadhee si deebisa namachi jiru naan jee eeruu siifin kan naayida akkasu quba qabaadhu likkatti adda baafadhe. Amma kuni torbaan kanaa qoftiidha nama sagaliitu raafa keessa dhume raafat keessatti nama sagaliitu dhume hayyee amma sanbira kunnaa achirraa dabruudhaan laasaanoo keessatti namni lubbuu namaa baasuudha jiru maqaaleen sani dhaabbadhu na bira jira maqaaleedhaan isinii qara'aa barbaachisaa taanaanii. Qoy sandura wannoo goona sandura obsaa kiyya. Egaa tengana irraa ibsitee Maamad Aadamii fi namoota kan kaanis dubbisineeti akkasitti bakka ibsaa irra dibna maaliif uummanni illee akka hawwinnu eeguuf. Tokkoffaa suuraa isaanii maqaa isaanii eeruu isaanii tartiibaan akkaawuntii isaanii wajjin ni qoonnaa wanni kun sooshaal miidiyaa irratti agendaan ni ta'a furmaataas ni argata. Obsaa hedduu galatoomii ulfaadhu. Maamad Aadam achumaanis sidda biraa baga ola garree baga nagaan dhuftee ammaan dura illee wal beekuu baanne asii booda akka wal barree waayidoo hojjennu abdiin qabaa. Waan nu gootu akka nama waan kana itti dhiyeenya quba qabuuf informeeshinii tokko tokko achirraa qabutti wanni kun akkamitti eegaltee qaamota isiin ittiin eegalte maqaa boodarree irraa rakkoo bakka sanitti gaggeeffamu jiru atis waan keessa beektu akka nu godhu barbaanna daqiiqaa tokko lama fudhattee jechuudha. Akkasii carraa walii kanannee waan kanarraa haasofnee boodarra gara ijootti deebina waan ta'eef ulfaadhu. Hayyee galatooma jecha akkuma obsaan obboleessi keenya obsaan jeetti baroota gartee haga wajjin hojjetaa turre kana. Asumaaniif illee nuti isaan namni akkasiin baruuf hojii keessanii fi waan keessanillee wanni ibsuu dandeessee yoo jiraatu ulfaadhu. Anilleen Ahmad Aadamiin Jaamaa itti gaafatama waldaa ittisa godaansa seeraan alaa fi daldala namaa damee Somaaliyaati. Soomaaliyaan jiraadhaa jechuu argeessaa jechuu. Kanarraa waggoota